Hashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallattoota chaanala Muraat Oromoo waan jala tarkamtan hundi keessanuu anaa dhufu yooyyaa baga nagayaan dhuftan isiniin jecha baga nagayaan na eedda warroonni asirratti chaanala Muraat Oromoo irratti na daawwachaa jirtan anaa dhufu irra deebi'e isiniin jaha maal arra wanti nuti qabannee dhufne arraan tana jechoota ijoota wantoota akka ijoollee Suudi Arabiyaa wantoota biyya keessatti deemaa jiran hidhaa gidirsaa wantoota adda addaa kanarratti kan waliin mari'annu ta'a obsaan nu faana turaan isiniin ja'a. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtan chaanala Muraat Oromoo waan jedha argamtan hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan baga nagayaan sa'aa tana eedan isiniin jechuun jaaladha. warroonni maatii keenya taatan baga nagayaan na eedan warroonni maatii keenyatti dabalamuu barbaadan Muraat Oromoo waan jechuudhaan barreessaadhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jecha inshaallah gaa arraan tana yoo rabbiin je'e waan tokko kan waliin ilaallu taha wantoonni nuti waliin ilaallu haala waa'ee yeroo amma deemaa jiru irratti waa hundi wantoota namni sooshaal miidiyaa kanarraan kaasaa jiran wantoota akka koflaa wantoota kan takka wantoota wal kokkofalchiisaa inshaallah arra kan waliin ilaallu taha mee wantoonni kuno maal faadha kan jechu inshaallah gaamee kan waliin taphannu ta'a nu faana turaa isiniin jecha akkasuma gaa maatii keenyatti nu dabalamaa jechuun gaa yeroo hunda dhaamsa keenya maatii keenyatti dabalamaan isiniin ja'a YouTube keenya kana gaa share subscribe like gochuudhaan nu gargaara warroonni YouTube gaa share qabu guutuun keessan share kan gootan warroonni YouTube irratti bebbeekamoodha keessan guutuun akka gaa asumaan nu moggaa dhaabbattan akka commenti akkuma nuti isin moggaa dhaabbannee commenti isinii barreessaa turretti harki namaa gala qabaa meere Oromoon akkasuma itteemi harka namaa gala qaba gaa harka namaa firraa galchanii harka namaa galchaan isin inja harka namaa deebisaan isin inja YouTuberoonni gurguddaan nuti achiin isin ingee ni beeytanii nuti isin guddise tanumaafuu harka keenya inshaallah gaa nuuf deebiftan jeetan abdii qabaa nu moggaa dhaabbadhaan isin inja YouTuberoota amma lafa olkee jibbuu odoon ta'in deeggara waan isaan gallakkisan dhaqaa laalaa fi jajjabeessaa jabaadhu jaanii koomentii barreessaa fi inshaallah harayaata kiyyaatan dabraan leen ifjala haaseen fitu inshaallah gaamee gaafiin takka farratti yaada keessan jaa yaadni keessan mee maal faadhame yaada keessan asirannaa barreessaa maal narraa qabda yaadni qeeqa kaaftanittis akka na deeggartu kaaftaniitis walumaa galattu yaadni keessan kan isin narraa qabdan maali isiniin jaa yaada keessan barreessuu dandeessanii isiniin jaa ana asirratti immoo yaadni anan qabu kanumaan yeroo duraa kaasee yuutubaroonni gurguddaan yuutubaroonni hangafoonni yuutubaroota gurguddaan abbaan fadheewu taanaan maaliif jennaan yuutubaroonni keenya ijoollootan keenya kan amma lafaa ka'aa jiran kana maaliif jennaan moggaa dhaabbatuu qabanidha yaadni kiyya namoota hundaa yuutubaroota amma yuutuba lafaa ka'e ijoollee jajjabeessuu qaban bira dhaabbatu qabnu nutulleen akka nu gadiitiin dandeettii qabnurraa gargaaruu qabnaan isiniin jaa yuutubaroota keenya maaliif Oromoon wal gargaaruu qabdi wal moggaa dhaabbatu qabnu dirqama keenya yookiin Oromootii jaa wal jibbuu hin qabnu waan takka barsiisu ati waan ati barsiiftu ani barsiisu fadhu barsiisuu hin danda'a irra deebi'ee yoon galcheef aadiidha waan rakkoo qabu natti hin fakkaatus viidiyoo ta'e gallakkisuu baannaani waan ati gallakkifte ilaala ati waan an gallakkifte ilaalta waan ta'eef wantoonni hundinuu garagara jeetii yaada namoonni hundinuu akka asirratti waan kanarratti hirmaattan isin gaafadha kabajaa fi jaalalaanii akka beeku akka wallaalcha kiyyatti maaliif jennaan koomentii walii barreessuu YouTube walii subscribe walii godhuu like walii godhuun obboleeyyan kiyyaa kun waan wanni qabaatee miti waan yeroo nama fudhataatii miti dirqama keenya dantaa teenyaaf shabakaa jedhanna dantaa teenyaaf YouTube daleena waan ta'eef wal gargaaruun nurraa barbaachisaan isiniin jaa wal guddisuun nurraa bareedduudha yoon guddadhe siin fayyada malee saba biraan fayyadu adoo sabni Oromoo jiruuti inshaallah gaafiin yoon keessa deeminu dheeratti waan ta'eef gaafii hedduun qabu waan ta'eef amma gama gaafittiin dabra gaafiin lammaffaan ijoolleen Suudii maalirra jirti jaa ijoolleen Suudii maalirra jirti Oromoo saba koo ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jiran maalirra jiran warri ala jiran maalirra jiran warri mana keessa jiran maalirra jiranidha arraan tana dhuguma warroonni mana keessa jiran rakkina akkamirra jiran akkamiin galaa jiran ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jiran wallahi haala yaachisaa keessa jiran namoota bakka jirtanitti if gaafadhaa tana ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee taha ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee tahuu dhaabuun hin qabaatu hanga warroonni as keessaa galee dhume ijoolleen Suudi Arabiyaadhaa mana hidhaa keessaa dhumtutti ijoollee
ijoollee Saudi Arabiyaatiif sagalee tahuu dhaabuun dogoggora guddaadha. Ijoollee Saudi Arabiyaatiif sagalee tahaa namuutu akka jirtaniin namuutu warroonni yuutubara dareeda warroonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan guutuun keessan sooshaal miidiyaa keessan irratti mata duree ijoollee Saudi Arabiyaa godhadha. Akkam xiqqaatu jecha tokkoo fi lamaan ijoollee Saudi Arabiyaatiin eegala. Akkasuma du'aa'ii godhaafi warroottan beekumtii sooshaal miidiyaa irra qabdan gabbahaa dubbadhaa. Warroottan beekumtii hin qabne du'aa'ii godhaafi hanga dandeessanitti dubbadhaa isiniin jaa yaada kiyya kuni ijoolleen Saudi Arabiyaadhaa haala hamaa keessa jirti. Wayitiin tun wayitii oowwaati. Haalaan akka malee oowwaan kan hin jiraadhu Saudi Arabiyaa dammaamirraahi. Dammaamin jiraadhaa haala nuti keessa jirru haala akkam hamaati. Namoonni hundinuu ni beektan jeetii yaada. Haala badaa keessa jirra. Alaan jira qabameen jiru xalaa eenyummaa hin qabu. Qaamaa waan jaamu hin qabu. Majuula isin jechuu barbaade jechuu yaani kanatti hin jiraadha. Iqaamaan qabu rabbumaan irraa qabeetaan jiraadha. Gujuma kiyyaan eeggatu jira. Anilleen karaan kiyya sanuma waan ta'eef namni hundinuu akka sagalee taanee fi bira dhaabbannu akka guyyatti namoonni baay'inaan galuu danda'an goosisuu qabna. Kan galuu jiran irratti akka idaasifannu dhiyeenya kanaan waan haleef guyyaatti immoo kana keessa yoo dogoggoruu baadhee nama gallakkisanii galee jiranii poostii godhanilleen agarree maaliif akka ta'e garuu na hin galle asumaanuu warroonni quba qabdan komantii yaalannaa barreessaan isiniin jaa. Ijoolloonni dhalaan dubartiin nama lama kan ambaasii duratti ulaa ambaasii duratti ifajjeefte maaliif akka ifajjeefte namoonni odeeffannoo isaa gahaa nuuf kanneen hin jiru waan ta'eef odeeffannoon tokko tokko akkaataa itti marsaa miidiyaa irraa sooshaal miidiyaa irraa argannetti haala gidirsaa biyya kanaa dadhabattee cunqursaa dadhabattee ifajjeeftee yan dhuga. Cuqursaan biyya ta'e ifajjeesanii miti hattaata silaa wallahi waan biraa nama yaachiftu haala biyya tanaa yoo halaalan taate haala akkaan badaati haala akkaan hamaati haalli biyya tanaa keessatti deemaa jiru haalli uummanni biyya tanaa namarraan gahu haalli uummanni biyya tanaa si tuffatu yaa hamaarsiin jee yaa harreesiin jeni wallahi lubbuun namaa biyya tanatti wallahi lubbuu beeladaatiitu irra kabajaa qaba lubbuun teenya isaan biratti wallahi billaahi lubbuun teenya uummata arbaa kana biratti kabajaan teenya waan takka hin jirtuun isiniin ja'a wallahi waan ta'eef ani hin beekne nutulleen garuu namuma uummanni kun yoo amantaati amantaa muslimaa himatanii muslimni muslima jaalatuu qaba islaam muslimni muslima jibbuun qabu muslimni hundinuu obboleeyyan akkuma jeni garuu ammoo kun uummanni waa muslimallee miti maqaa muslimaatillee nyaatanii maleedha. Tanumaafuu waa hundaafuu nuti waa'ee isaaniitillee waan nu hin qabnu biyya namaa dhufnee jira namootu garuu rakkinaaf biyyarraa isa baasaa jaalalaa miti. Rakkina siyaasaa ta'uu rakkina diinagdee ta'uu waamu biyyarraa isa baasu biyyarraa isa baasa waan ta'eef tanuma hundaafuu garuu ammoo mootummaan keenya ijoollota kana hunda gama biyyaa deebisuu qaba. Namoonni hundinuu yaadni kiyya kanaa namoonni hundinuu asirratti yaada keessan hirmaataadha komantii jedhanii barreessadha namni hundinuu sagalee akka taatanii fi sagalee ta'uufiin dhaabbachuun qabdu itti fufuu qabdiin isiniin ja'a. Asumarra dhaabnamee waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaadha namoota hundinuu ni beekanii akka sagalee ta'anuuf Oromoo. Inshallah gaaffiin sadaffaan shaamarkeen maalirra jira jaa shaamarkeen Adam maalirra jira shaamarkeen Adam alhamdulillah akkuma amma dura maxxansine peejii keenya irratti Facebook irratti YouTube irratti Instagram irratti TikTok irratti Kiwi irratti social media keenya hunda irrattuu dhayitanii harkatu dandeessanii muraxooroo waan jettanii suuraan tanuma YouTube tanarra jira. Takkuma irra jiraachuu taampeelliin ni beeytanii sinjaa warri beeytanii warri hin beeknilleen asumaan dhayitanii na harkachuu dandeessanii sinjaa F5 garuu ammaaf iftuu Adam jaa inshallah ji'a muraasa booda karaa muraxooroo waan ittiin deebisaa hangasoo social media kaneen hordofuu ni dandeessanii sinjaa. Shaamarkee Adam gaa alhamdulillah bihee jira gammachuu wal dhaabbatu rabbi nu haa godhu. Shaamarkee Adam bahuu isaatiif hedduu gammannee garuu bahuun isaa bichaan akkamii yuutuubni isaa dirree huxxeessa jira shaamarkee Adamii wajjin waan takka godhatamu qaba Hamzaa Shejjaabir Asumaanuu si galatoomfachuun barbaada galatoomii aktara jabaa Oromoon qabdu keessa Hamzaa Shejjaabir yoo hin jee fudhadhe hin fokkasu. Hamzaa Shejjaabir nama jabaa Oromooti jabeeffachuu qabdi jabaa fi abbaa jabeeffata خيسافو همزة شي جابر أورمو جبي فدا والله بالله نما كان أركتنين سنينجا نما أختار جما كنا هنا أركتنين سنينجا مش آخنا جبي فدا سنينجا أسمرت دابو كم نتاش هامر كيت إن شاء الله يروي برا بلنا كإله الله تها غافين أفرفان غافي خبلاتي نموتو خبلو داف الكان جسن ترقدا أفان جسن ترقدا أفان جسن لولو كدا سنينجا
gaafin laa gaafin afraffaan dhiifama gaafin shanaffaan tokkoblaati gaafin afraffaan sabboontuun maaliif hidhamte sabboontuun ta'e faayib irra daleedu miyyoon tun sababa afaan oromoo dubbattu bichaadhaa fidhamte alhamdulillah isinillee baatee jirti oduu gammachiisaadha kunis baatee jirti baga rabbi nagaa hambaase acha keessa gidirsaa yoo hin danda'ame viidiyoo isii dhumarratti isin daawwachiisa baatee jirti miyyoon tuni garuu ammoo acha keessatti afaan oromoodhaa dubbachuu miyyoo tana kutanii maaliif hin hidhamennaan afaan oromoo dubbachuu dandeessu amaarinyaan malee jeniini sanirraan jechuu poolisoota malee eegdota malee namoonni biraa jechuu hanga iyyaa kana malee qaama guutuu hidhatanii hatta hanga ittiin lakkoomsa siitii fi jawwaada isii gaafachuu ga'anii hin kannotteen isin qaama seeraa waan ta'eef qaamni seeraan irraa fuudha malee isinitti hin kannu jechuudhaan akkasitti wal afaan dhaabbatanii hatta hanga itti rasaasa musaddasa yookaan rasaasa kan jedhamu itti qabatanii gama mana hidhaa oofan geheettilleedha maaliif garuu kun hundi kan ta'e sabboonummaa isiin afaan ifiitiif qabdu bichaaf jecha hidhame malee waan biraatiif miti gaazexeessonni yeroo baay'inaan irra deddeebiin Itoophiyaa keessatti qabanii hidhamuun kun baay'atee jira asumaanuu kan akka mormatee ofirraa deebisuu qabu Oromoodha saba koo waan akkanaa kana ofirraa qoladhaan isiniin ja'a okay gaafiin shanaffaan gaafii qablaate kuma reefu ture isiniin jee qophooytan jeetii yaada Dr. Shurrubbeen maaliif hose Dr. Shurrubbeen kun kame mumkin beeytanii Dr. Shurrubbeen beeytan kan odootan hidhamee peejota gurguddaa akka Mubaarak Usammaa akka Mudaamutti dhaabbata kana irratti maxxanfamaa deemaa jiru kana irratti Dr. Shurrubbeen maaliif hin dubbanne yoonii namoonni hedduun tokko isaallee kan dubbataa jiranii maaliif OMN nuun dhiyeessinee qabamee hoo maaliif osee maalirra osee bulloonii yennii warroonni yaada keessaan kaasaa jiranii Dr. Shurrubbeen gaawwan irra qabameef duraan birsiqinnaa ture ammallee karaa inni deemaa jiru hin beekne Dr. Shurrubbeen ajandaan isaa galmee sobaa keessatti nuuf galmootee jirti yennii sooshaal miidiyaa kanarraa namoonni hedduun kaasaa jiranii sobummaadhaan galmee sobaa keessatti galmeessinee jirraa seenaa isaa yennii Dr. Tiraamp yuunivarsiitii Jimmatti barachuudhaaf Dr. Shurrubbeen waan gabaasee jiruuf acha keessatti nu barreessitee jirtidha kan isaan gabaasaa jiranii kan lammaffaadha ammoo maal jeegaa waa hedduu jeeboo waan namni jeewoon dagagguranii haasa'uun garuu yeroo nu fudhata waan ta'eef tanumaaf Dr. Shurrubbeen maaliif osee nu gaafadhaadhaa nu dhiyeessaadha namoonni jettan hedduutu jira Dr. Shurrubbeen egaa asumaan inshaallah sagalee tajaajila hadha geessoo taata tanumaafuu sabna keessi gaafatu jira Dr. keenya jeniiti waan gadiin baatee dubbattu si beekaan isiniin jee inshaallah guyyaa tokko asirratti interviisi godhuun guyyaan oolamu asirratti guyyaa tokko inshaallah yoona hayyamtu taate intervii siniin godhaan siin jaa Dr. Shurrubbeen asumaan bira dabarraa baga rabbiin nagaan si baaseen jaan isaanilleedha inshaallah akkanuma haalli biyya keessa jiru qabaa fi doorsisaan cimtee jirti sabboonummaa keeti afaan oromoo dubbachuudha sabboonummaa keessattuu jecha jechuudha miidhamaa jirta waan ta'eefi tanumaafuu baga rabbiin si gammachiise baga rabbiin si baasee ganaafillee rabbi sin hidhiniin siin jaa inshaallah gaafiin jahaffaan egaa TikTok dhaabbanni TikTok kaampaaniin TikTok yookaan alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo yookaan alaabaa WBO jedhamtu fidee jira maaliif fidee kana baay'ina Oromoon TikTok fayyadamurraa sabboonummaa Oromoon qabdurraa fide alhamdulillah rabbil alamin alaabaan teenya ganaa TikTok keessatti miti addunyaarratti illee alaabaa addunyaa Google keessa wanni adda addaa keessatti illee alaabaa aduu alaabaa Oromoon ta'in alaabaa Itoophiyaan ta'initti Oromoodhaaf jechuu waraana alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo tan jedhamtu gana acha keessatti illee ni dhiyaatti jennee yaada inshaallah abdiin kun waan dhiyaatu ta'ulleedha kuni ni dhufalleedha inshaallah baga gammadan Oromoon hundinuu baga gammanne isiniin jechuu jaaladha alhamdulillah rabbil alamin hedduu akka gammanne asumaan garuu warroonni hedduu irratti namoota hedduu irra dalagee wanti kun kalee galgala dhufe namoota hedduutu irra dalagee Oromoon teenya galatoomaadha garuu warroonni YouTube isaanii TikTok dhiifamaa TikTok isaanii isaan ogguraa jiranii namoota akkasiisan maalo Oromoo teenya wal moggaa dhaabbatu qabna hanga yoom waan akkana wal eeguu qabna wal moggaa dhaabbannee warroonni wanni isaanii uggurameessan uggura san irraa haasuu qabna koppii goone amma tareedii adamta kana maakoma kodha shan barbaaddi koppii namoonni godheef namoota waati qosumaan dhaqaadhaati namni kun nama Oromoodhaaf sagalee tahaa jiru aktiivistii keenya cimaan tokko isa waa Oromoon jabaa fi kana jabeeffatuun beektu asumaan micaa sanillee dhaqaadhaati irraa haasaa fedhan isiniin jaa warrootan akkas ta'e guutuu isaanii Oromoon gabbaateef isinii laxxabnaan TikTok isaanii dhaqaatii irraa haasaa fi akkuma warri nafxanyaan isinirratti duulee isinirra cufuudhaaf yaalii godhutti isinillee irraa haasuufiidhaaf yaalii godhuu qabdaniin isiniin ja'a
Tanu magaa inshaallah wantoonni nuti irraan tana qabannee dhufne waan akkanaa tanarratti hirmaadhaa Oromoo wal guddisuudhaaf tattaafadhaan isiniin ja'a. Wal moggaa dhaabbachuudhaaf tattaafadhaa. Wal xiqqeessuuf himti wal guddisuudhaaf wal ijaaruudhaaf tattaafadhaan isiniin ja'a. Maaloo fedhees wal xiqqeessuu wal arrabsuu wal salphisurraa haa baanu haa guddannuuhi wal guddisuu wal deeggaruu wal kabajuu amala haa godhannu aadaa haa godhannuun isiniin ja'a. Wal dhagahuu wal jala yaa'u aadaa haa godhannuun isiniin ja'a. Asamaanuu gaa inshaallah ummaa teenya tan wanni keessatti wallaggaa keessatti buduudhaa waraabessaa wajjin deemtee wanni jaleeddii jennee ummaa teenya tan akka maleetti ajjeesan sanittillee inshaallah gaa yoo wanni taatee rabbitti haa araaramuun ja'a. Maaliif garuu wantoonni kanaa waan fokkotaadha wallaahi waan ilma namaatirraa hin eeggamne. Waan akkanaa Oromoon dalaguun isii dogoggora namni kun buduudhaa waraabessaa wajjin deemtii waraabessaa wajjin galtii lafee bineensaa wajjin nyaatti eenyu tarke laata? Akkasiin bineensaa wajjin lafee nyaattu eenyu tarke? Akkasiin bineensaa wajjin deemtu eenyu tarke? Kanummaan harkisanuu bineensa gaa. Okay, wanti kanaa waan jiraatelleedha duraan illee dhagaa ture gaafa xiqqeenyarraalleedha. Maal jenni namoonni gariin namni gariin buduudhaa waraabessaa wajjin deemaa jennee biyya keessatti dhagaa turellee gaafa biyya jirru namni nama kana arkoore nama bineensaa wajjin deemu arka namni kun efeefuu budaa ta'enna akkamiin arkuu danda'e? Namni kun efeefuu harka kun budaa gaa khalaas akkas taanaan ni bara innummaan sanis budaa ajjeefamuu qaba gaa akkas taanaan. Maaliif Oromoo teenya waan akkanaatirraa haa ifeenu nama yakka hojjete Oromoon seera dhiyeessite yookaan ammoo manguddoodhaan gatteessee yoo wanti kanaa ka jiraatu taatellee furuu qaba malee nama jiraa deemu nama guddaa akkasii ajjeesuun dogoggora. Wanti kanaa akka ittiin deebi'amne kun garuu tahee jira tanumaafuu wanti kanaa kun akka ganaa ittiin deebine asuma waan akkanaatirraa akka if qolattan kabajaa fi jaalaan isin gaafanna. Inshaallah gaa waan takka gaa waliin ilaallee jirra waan afaan gaa qabxotaatti aantutti kan walitti deemnu ta'a. Warroonni maatii keenyaaf warroonni warroonni maatii keenyatti dabaluun barbaadan anaan dhufuun isiniin ja'a. Inshaallah waan afaan kan walitti deemnu ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.